Itoophiyaan torban kana keessa yeroo sadaffaaf har'a magaalaa Maqalee samiirraa kan haleelte yoo ta'u humnootiin TPLF dhabamsiisuuf duula gaggeessitu waggaa guutuuf deemaa jedhameera. Kanarratti gabaasa ergame namoota dubbisa. Televiziyoonni waatiin to'atamu oduu baaseen haleellaan kun walakkeessa magaalaa Maqaleetti geggeeffame jechuurra taree miidhaa dhaqqabe garfageenyaan waan ibsan jiru. Mootummaan Itoophiyaa akka jirutti haleellaan kun gamoo humnootiin Tigraay meeshaalee waraanaa keessatti suphanitti xiyyeeffate. TPLF rasaasotaaf meeshaalee gurguddaa lafa amantii keessa kaa'uudhaan uummata dahannaa godhachuun beekama jedhan dubbii himaan mootummaa Itoophiyaa Laggasee Tulluu. Namoonni ijaan argan lamaaf maddeen gargaarsa dhala namaa kanneen Maqalee keessa jiran akka jedhanitti haleellaan kun warshaa Masfin Injiinaring jedhamu guddicha kan mootummaan TPLF'n gargaara jedhee amanutti xiyyeeffate. Haleellaan kun kan bakka sanarraa kiiloomeetira tokko fagaatee argamu foddaalee hospitaala waliigalaa kan Maqalee keessaa harcaase manneen naannoo sanaa barbadeesse jechuun kanneen ijaan argan keessaa dooktorri yeroo sana hospitaalicha keessa ture ibsee jira. Namoota madaa'an 5 simannee jirraa 4 isaanii hojjettoota warshichaati 5ffaan dubartii warshaa sana cina jiraattu manni ishee haleellaa sanaan barbadaa'ee jira jedhan dooktorri kun. Dubbii himaan tokkummaa mootummootaa Farhaan Haq kibxata galeessaa urga baastotaaf akka ibsanitti handaara magaalaa Maqaleetti namni kabiraan tokko ajjeefamuun himamee jira. Haleellaa marsaa lammaffaa geggeeffame kanaan namoonni 9 madaa'u manneen hedduuf hoteelli achi cinaatti argamu barbadeessamuu ibsan. Hojjettoonni tokkummaa mootummootaa walitti bu'iinsi kun ammaachuun kan isaan rifaasise ta'u qaamonni dhimma kana keessa harka qaban marti seera gargaarsa dhala namaa kan addunyaa kabajuudhaaf dirqamarra jiru akka bahan akkasumas dhaabbatootaaf caasaalee sivilootaaf eegumsa akka godhan hubachiisanii jiru jedhan Haq. Hojjettoota tokkummaa mootummootaa 7 kan Itoophiyaan duraan biyya ishee keessaa baafte ilaalchisee gama mootummaa Itoophiyaatiin ragaan dhiyaate akka hin jirrellee dubbatan. Gama biraatiin dubbii himaan Waat Getaachoo Raddaa fuula Tiwiitarii isaanii irratti barreeffama baasaniin muummichi ministeeraa Abiy Ahmed walitti bu'iinsa kanatti xumura gochuun fedhan jechuun himatan. Nagaaf dhaabateen beeku haleellaa geggeeffamutu gara furmaata karaa nagaatti isa fidaa jedhan. Kanaafis ragaan haleellaa Maqalee irratti geggeeffamuun uummata shororkeessuu isaati jedhanii kunis duula waraanaa geggeeffamaa jiruun waan injifatamaa jiruufi jedhanii jiru.